Ciqii boodatti deebinaa hanga viidiyoo kana hojjedhee geessuuti jechuudha. Nan ilaalinii sin ilaalu uummataan haa jedhi. Ashama akkam jirtu harka fuutuu bakka jirtan hundumatti nagaa rabbi siniifaa ta'u. Bakka ayyee hordoftoota chaanaalii koo akkam fayyaa keessanii galata waaqaa faa galata nagaa kooti nuyi nagaa keenya akkam sin ayyee baga nagaa taatanii ammas nagaa ta'a an caaladha innis beekadhanii beektanii Riyaakii maali ani homaa naasoo ati isuma waa'ee saalaa yuutuubii kan keetirratti deddeebistee hojjettu kana isaanitti maafin isa waasa yoo waa isin jettiin beektamin tan jaangun hin maraatee aniyyuu akkasumatti tan si wadhaayu ati barayyuu naman taatu animu ati immoo harreedha ati nama miti. Lucky lammata na rafi dhugaa sin jedha lammata Kanaattu dhugaa waaqaa rakkoon qabu bareedaadha anumatti waan balleesse miti ati immoo doktiriina taata. waaw akkasin jettu duraayyuu ayyee guddaa galatoomii beekaa baay'ee waan si kabajuuf sitti qalladee sana malees immoo hedduun namoota hedduun isaanii si beeku waan ta'eef uummata kanaaf waan guddaa oolteettaa keessaa ijoollee Oromoo qofas osoo hin ta'in ijoollee sabaan Itoophiyaa ta'an biyya Liibiyaa keessatti qabamanii atis sagalee taatee fi maallaqa saba isaaniitti iyyitee fi walitti qabdi jechuudha. Baay'ee waan namatti toluu fi waan jajjabeeffamuu qabu sin jedha jabaadhu biroo koo fayyaa ta'in sin jedha. Sana malees hordoftoota chaanaalii kana chaanaaliin kun duraan maal kaatuuf ture amma immoo gara kiingi caalaatti jijjiirame jechuudha. Maqaa xiqqoo kaf ol jedhe miti. Maal seetanii sababni jijjiireef jalqaba eeguun maqaa kana baafadhu jechuudha. Maal kaatuuf jechuun baasu jechuudha. Callisee man baasee onlaayinii gubbaa hin laalli jechuudha. Sana malees eegan banee geesse namootaan sarchii godhan jechuudha. Eeguu maal kaatuuf jedhanii godhan namoonni hedduun isaanii afaan Oromootiin kataba. Kanaaf maal kaatuuf immoo afaan Oromootiin hedduun isaanii banamanii jiru jechuudha. Sana malees immoo bifuma amman ani banee jiru kanaanis banamaa jiru. Kanaaf maqaa kana jijjiiruudhaan murteesse jechuudha. Kana booda this channel is free from any political view or action because inni abaa jaallatu kaafaa jaallachuu dhabuu danda'a. Inni kaafaa jaallatu ODP jaallachuu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf siyaasa kamirraa yookaan bilisa ta'e sana malees immoo paartii kamiyyuu kan hin deeggarre jechuudha. Jechuun keessa kootitti waan hin deeggaru jira. Garuu hordoftoota kan kooti chaanaalii kana gubbaatti waa'ee siyaasaa kamiyyuu dhiyeessuun barbaade jechuudha. Chaanaalii maqaa jijjiiruun akkasumaan miti jechuudha. Kana booda chaanaalii kana gubbaatti waa'ee fayyaa waa'ee miidhaginaa sana malees immoo tapha bashannansiisuu isinii dhiyeessinaa kana dhiyeessuuf immoo beekaatu beerii daanyituu Ummuu Abdii Shoo fi sana malees ijoollee hedduun isaanii na waliin jiru waan ta'eef kana booda wajjin fata jettaniitu gammaddu. Waa'ee politikaatiin adda ba'uu yoo feene jechuudha. Wantoonni tokko waa'een tasa interviiwwan gurguddoo sabaa wal qabatan jira waan ta'eef sansanis haala isiniif dhiyeessina jechuudha. Sana jechuun Abiy jaalladhu Jawaar Jibbii Taayyee Dhiitii Hangaasaa Kabalii Kamal Galchuun jaalladhaa Mararoo Koon Galaafadhaan chaanaalii kana gubbaa impossible. Sana malees immoo akkuma beekamu yuutubaroota Oromoo hedduun isaanii kan koo bicha miti. Chaanaalii Oromoo kamiyyuu isa irraa bartan isa irraa waan tokko hubattan kan itti bashannantan subscribe godhaa jajjabeessaanii. Chaanaalii keenya immoo subscribe gochuudhaan maatii taatanii chaanaalii keenya waan hedduudha kan inni qabatee dhufu waan ta'eef waliin hirmaachuutiin dandeessu. Baay'een isin jaalladha. Galatooma.